يويا ما سويا ما نيا بكجست مرتو نجني خيني كواقع كورم ودا كون رامتي سنة لكبو ورسني بره فكم نبضتن نجانا مستني سني جنة ورسني إيه لكم نبضتن. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوار كفونه نورو قريبو أنا نفوق الكبت شبو ميديا سني جنة قاسقتات هي تاررتي كبتي أدادا كبني سني لها نجرة أموسي الناس قنتا خينيا وندر سنة قاد عمسا سني قوبر بانو ماتي أرتستي خينيا خبجا ما في جالة ما abdiyyuungaa maatiin tafaaqataa jiranii hammadan tattaafatanii jiranii hospitaala sadii iddoo adda addaa geessan waan yaaliidhaa tagara isaanii gahanii jiranii amma immoo maatiin doktoroonni kana achi wanni guddoo godhuuf hin jirruuti mana galchaatii gargaara waan juugaa dhaammatanii ما خلتين غرا ما تتبل بالله انفورميشن جرو اسم كوبا قواچفنا نولي ترى سنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو كم لقى ولتاني فيا ولتاني؟ فيا الحمد لله نجامي. نجاي سليس نجامي. فيا الحمد لله. أديرونا كم خيسة جرامي؟ أديرونا مو يجوا كافرون مجراتي أما ما كم ركعتنا بيالا ما هيك كتير. هاي. وهي ما كنا نمشيسا. سفاجة شيء تمام يالي ولا ساتي في وان جا إجاباتها في التانية شوما. أنا متوجراتي أكما صديقة سنة. هاي. أكما جوكلات يفسنة شافة يفسنة تغلال لا يفسنة وكتشوف يفسنة. So mal jandu doktoroni. دكتورني أما دوا ساعد دو تقولي أنك دوا وانجرو تبغى تقولي ما نمقل شاتا باكدا ما نمقل شاك أوريدو قران منجاني ما نقل شيء دوا نقطة بريتو بتوجرا so إيجا ما قيامي إيجا ما نقل شيء تان قيام ولا بيجا قلنا دوبا يروى أما تناخيسا ديرون إفبيخا سنين دوبتا وانياتا بشان نفلتا دوبا توزي هاي بشان في ميدان سو فنيان ما أنت نينا للميدان. سولي المين فلا تملي وان أفاني ناتا تقول فلا شو دبته يجمع. ندندو wanni biraato wanni gara mootummaato namni sangar gaarii jira jechuun yaa bikkeeddu geessitanii yeroo ammaa tana keessatti nama wallaanu waa laaftuu miti qorichilleen qaaliidha gara mootummaarraa haa taatu gara beetee bulchiinsa magaalaa Hararii taatu bulchiinsa godina Harargee taatu mootummaa naannoo Oromiyaa taatu abbootii qabeenyaa namni san cinaa dhaabbate biyyaala irraa isa hawaasni keenya keessatti cinaa dhaabbatanii jira. Hinjiru nuti sin gaafanne ijoollumatti yaa walii gaggooru jira ilaama. So isa ijoollummateeti kophaatti jira jechuudha. Ilaama namni gaafatee sin jiru nuti sin gaafanne ijoollummaatti walii gaggooru jira. So qaamni san gaafattan jira. Hin gaafanne oolti. Hayyee duba hiree kana fayyadamtee mee mootummaa naannoo Oromiyaatittis godina Bahaa Harargeedhaattis hawaasa keenya kabiyyaalaa jiru adeeroo bira akka dhaabbatan maal dhaamtaaf? Amma gaanga nuti waan jennuun qabnu nuti ilaamatti isinumaan warri beeku akka beektan godha malee. Nuti amma booda waan beeknu jiru ittuma jirra ilaamme. Fincaare wanni cuma bokkota kati raafuu jirra nuti. Hayyee. Alhamdulillah ite ilaamu geenyeeni. Bakkaan ga'ugaa isaa beekaati sinuma gargaara malee beeku amma booda. Hayyee inshaallah. Namni dhufee namni gaggaafata jechuun yaa nama hiriyoonni isaa kadurii fi hawaasni keenya dhufee hospitaalatti salaalanii jira. Artistii haa ta'u nama beekamaa haa ta'u. Ni gaafatanii Kaisa beko yoite jechuun yaa. Yoite nama jaaniin kaa'ee ni beekan. So namni dhufee nama gaafate jechuun manni Oromoodhaa manatti isaa taatu hospitaalatti isaa taatu warruma gandaati jechuudha. Warri gandaati inni beeku. Malee artistoonni wallisoonni warri wallistoota irraa artistoota irraa namni dhufee isa gaafatee ni jira. Namni gaafatan jiru lakki.
So olluma fi ali Jiru mana jira tuh kamu. alu Rumah fi ali kamu tuh mana? Rumah fi ali kamu tuh mana? Namanya akasih isa kamu jiru. Mana jira ini? haye mega sila bete nundinu harka rabbi jirra dhukkubsatanii fi waan du'ani fayyaa qabanii fillee irraan oolanii guyyaan kiyyoo dhufe beete namni raasi oolchuun jiru adeeroo inshaallah beete rabbi haa aafiyuu isanillee rabbi sanaa gargaaru joollee teetillee tan beete abbaa isaanii tafaaqadaa jiran haa galatoomanii gara keenyaan ammoo hawaasa keenyaan artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa adeeroo abdiyyuun wanni oromoo biraa qabu haganumaa hiima jennaan mootummaa naannoo oromiyaatiinis waan biraatittuu beetee ni gootanii waan biraatillee ni fakkeessitanii arra ammoo nama guddaa akkanaa boru sheenaa akkanatti hin taane godinaa Harargee bahaa dirqama keessan baha mootummaan naannoo oromiyaatis abbootiin qabeenyaatis hawaasni keenya kabiyyaalaatis artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa abdiyyuun cinaa akka dhaabbattan waamichisanii goona mee hin dhabamina yoo rabbiin fedhe adeeroon akkami bulee nu quba qabaachisaa yoo taara nu bilbiluu keessanillee ulfaadhaa galatoomaa barullee iftaanillee guyyuu hawaasa keenya quba qabaachisuudhaaf yaalii ni goona adeeroodhaan rabbi haa aafiyuu jenna habo. Rabbi markaa qaba hayyee walit dachaadha walit dhaamsa addaata dabarfachuu feetu ni jira. Haya galatoomaa isinis. Hayyee galatoomaa. Maatii artistii kabajamaa keenyaa fi jaalatamaa abdiyyuuni. Yoo rabbiin fedhe boruu sirraa isanii gabaafna torban karaasi ammoo hawaasa keenya bakka jirtanitti mee eenyu nuuf qaba jechuudha waan biraatu organize numa goona abaluu fi abaluu jechuun fedhu mee namni dandeettiitti qabdan akka community taatus akka activistii taatus akka artistootatti illee yoo taatan bira dhaabbadha isanii jenna keessaa artistoonni biyya alaa jirtan ربي قبنا مكان وان دو حديث سيد مكان او يسويتي مكان وان دو درسا الى مودا اكلمت اللي داوتي مكن خبرات اللي ارتستون بيالا جرتن فليس باخي جهنا اكو بقبانو بالبلا في اللي عملتها في تشوي اكو ما حواس بخينا بكبوا ارتستون اللي بكبوا بيخي سايسي اولو يچو نمبر باجفتو مو ابوتين قبينا waan biraarratti illee galata gurguddaa qabdanii dubbiin abdiyyuun ammoo boru seenatti nu gaafachiiftii jechuu barbaanna boru seenataati seenatti itti nu gaafachiifti beetee warra gargaarree seenaatti hin qabne suma jira jechuudha adeeroo nuuhoo haga tokkollee taatu bira dhaabbanne adeeroo zarii wadaajoo haga tokkollee taatu bira dhaabbanne akkalumatti illee haadha teenya halloo daawweedhallee isaan hundaa'u fuuli rabbi isaanitti haa ta'u biyyeeraa salphisu jala kana hundaa'u hamma dandeenyu bira dhaabbanne ali birraas akkasumatti tafaaqannee addunyaa tanarraa beetee gaafa gara akhiraa deemanillee bifa sadiin quba qabaanne jechuudha. Ammoo fuula xiqqoon fakkaattu jechuudha. Garii beetee mootummaan maashii dhootee fi beetee hoggaa dhukkubsatees tafaaqaddee hoggaa inni addunyaarraa galeellee akkasitti sirna oowwaa sadii beetee sirna gaggeessaa isallee miidhagsitii jechuudha. Sodaan keenya ammoo akka uummatti callifne hanaan yoo adeeroo abdiyyuun kan addunyaarraa galan taate dhiiroo beetee awwaalchuma isaatu olluma isaa gabbahee awwaalaa jechuudha. Inni kun saba isaan tajaajille gaafii keenya. Oromoo biraa waa takka hin qabu. Ati wanni garii beekan daawwama akkanaatu nasrii rabbiirraa nu fageessaa jechuudha. Beetee namni garii rabbi bira jabaa beekadha. Namni garii hawaasa birattis jabaa. Namni garii ammoo mootummaa fi warra dibbee dha'uu bira jabaadha jechuudha. Adeeroo abdiyyuun ammoo nama beetee rabbi birattis jabaadhaati. Nama hawaasa isaa biratti illee jabaati. Ammoo nama dibbee dha'uuf hin qabu jechuudha. Kanaafuu fuula dhiifte
أكشينا نتيتاني سلا يفهم به هودو قافة نيف به بلد أبني وانقدو سكندي وراسا وهفتخنا أكسينا هو الجنو أكشينا نتيتاني وامتشسني قونا ما تيسلقا ربي سانجنا هذا أبتو جولي سامو بيتي قلتو باچو بربانا أبا إساني جنان أبتني تجاجلا جراني بأقودو تانا بيتني إلمان وافي هذا والرئيساتو إسا تجاجلا جرا ومن يربونا هكا أنفر جرا تناغا نبراخون ودون تجي تبراغا تانا بيتي واي سياساتي جيوبوليتكسي داتي تنا ساقة تكتكو الرامقات أوليتي يا دخلنا يا إسان اللي قاراتشو مرة يا دخلنا التانية شوي تدرى أكو ما تدرين كينيا إسوتي هاسو لما قرقود داقو دا بيتربان كان خيستي هاسو نتوكو خاتلفجينا قبتي بيتي إسايا سافور كيدا بريزدانتي موتوم مالا نوع إليتريادا أما قدنا إليتريادا هاسو نقودي شوي هاسو إسا خيستي واحد دو مكا خاسي قبتي واسدي يجبدو ترى دوبتي قبا إسايا سفرقا قا تلفزيونا إريتريا قبتي ونيني جي خيسا ترامبي duraan dhiyaachuudhaaf illee yaalii guddaa godhe amma immoo gara qeeqotu deebi'e jechuudha. Isaayyaasii fi Tiraampiinis wal dhabanii jechuu ni dandeenya asirratti. Gaafa inni filatame namni dura telefoona bilbilee fi baga gammaddee jeeni Isaayyaas Afwerqiidhaati. Eegas illee egaa dippiloomaatota illee ergee wal dubbachuudhaaf yaalii hedduu godhanii qaamaan illee dippiloomaatonni Waashingtan DC keessatti wal harkanii bakka UN'tti illee mogga moggatti haasofni deemaa ture. Tunga abdii guddaa isa laattee turte. Amma immoo maaliif Isaayyaas Afwerqiidha US irraa amma Pireezidaant Tiraamp irraa abdii kutateen turis gaa waan xiinxalaaf dandee barbaachiftu. Haasoo Isaayyaas keessatti mootummaa Ameerikaa qeeqee tarkaanfii isaan pireezidaantii Venezuela irratti fudhatanillee hedduu yaaddeessaa ta'uudhaa fi seer-dhablummaa ta'uudhaa bal'inaan ibse. Achi qofaa mitiidha. Wanni inni jechaa jiru dubbii waa beektee dubbii waa Venezuela qofaa miti. Ameerikaan haram deemuu jirti gaafii isaati jechuudha. Venezuela irratti tarkaanfii fudhatanii Kolombiyaa irratti dhaadatanii Meeksikoo irratti dhaadatanii jiranii akkanumatti illee Kuubaa irratti dhaadatanidha. Achitti illee dhaabbanne Giriinlaand irratti aggaammatan Iraan irratti ammoo xiyyeeffatanii jiranii eenyutti aanaan gaafii Isaayyaas Afwerqiidhaati. Haasawni isaa akka fakkaatutti Ameerikaan Venezuela beektee halkan gurraacha dhuftee fuutee hotteeni dhiiroo anaafoo maal yaadanii waan jiru fakkaatti jechuudha. Baada way Hasan Sheikh Mahmoud illee kanuma dubbate dubbii Venezuela beektee nutu yaaddoo qabnaa jeejaan Mogadishoo keessa. So Isaayyaas Afwerqiidha ta'ii akkuma harballaa du'an keessanii jaansanii ta'ii keessa bu'ee na fakkaata jechuudha. Venezuela maqaa dha'ee Kolombiyaa sila balaaleffatee dhaabbatee waan akka hin qabdu jechuudha. Video shabboo isaniif taphachiisa. Venezuela taatee san balaaleffatee odoo dhaabbatee humaamate ammoo itti fufeedha. Wanni inni jechaa jiru Venezuela dhaabbachuun deemanii Kolombiyaatti aansuu fadhanii Meeksikootti dhaadachaa jiranii Kuubaa maqaa dhawaa jiranii Giriinlaandii qaadhimatan ammaa gaammatanii Iraanii dhawuleechaa jiranii jarri kun dhiiroo achi dhaabbataniidha. So wanni tun deemuu jirtii jedhaa biyaasawa. So gaa namni siyaasaadhaa hogaa ija siyaasaatiin keessa laalle hogaa waan tan hunda beektee galmaan gaahate miminarraas guruun isaanii ni malaadha. Tungaa haasoo eliit qabxii Isaayyaas Afwerqiidha irraa haasoo irraa. Qabxii biraa wanni irraa haasawee waa'ee Itoobiyaa irraa dubbatee jira. Waa'ee Abiyyi illee dubbatee jira. Wanni inni Abiyyiin ji'an asirratti irra deemuun na barbaachiftu dhaqaatii dhageeffadha. Haa taatu ammoo waanni Itoophiyaadhaa amma Itoophiyaa irraan ji'e diroonii hedduudhaa seenaa jiraadha. Meeshaa waraanaa gurguddaadhaatu torban kana hundaa meeshaan biyyatti Itoophiyaatti ol guuramaa jirti. Kun hundinuu beektee waa
wala yu da fakkan tani ifatawu qabada so way jirada me oni me shantun ol fi ma jirtu fi wan beete gafa afrika ratti projecti hojjetamu deemtu jirada wani sayasa forkeda irase so droni heddu kana meeshaa gurguddoo tana Itoopiyaan humnatti qabdi meeshaan tuni droni tun ta'u Itoophiyaati mo qaama biraatu beete projecti ifiidhaatiif meeshaalee kana hundaa sponsor godhee gachaa jiraadha so gaa biyya maqaa dhawullee baatu wan qubanitti akeeku fadhe ammoo United Arab Emirates fakkaatti gabiti biraan jirtu so gabaabdutti gaafiin asabis lolli Itoophiyaa Eritrea fi wanni beete gaafa Afrika gubbaa deemaa jiru wanni arra mootummaan Itoophiyaadhaa godhuu barbaaddu tun hundinuu waa Itoophiyaadhaa miti biyya biraatiitu khajeellaa gaafa Afrikaa kanarratti qabaa jechuudhaan irraa dubbate qabxiin biraagaa I think waan gonni gurguddoon tana wani gurguddoon irraa dubbate tana tan biraatis beetee wanni inni irraa haasa'e keessa dubbiin Eritrea fi Itoophiyaa keessatti afaan tokkoonis PP'n beetee propaganduma ooftii malee wanni beetee lollisiin banuu deemtu hin jirtus ni jaarta tokkoonis nima haasa'anii hara kaaniinis ammoo lolaan narra banamuu deemaadhaadha. I think miseejii nama adda addaatiif dabarfataa jiran fakkaata. Uummata Eritiriyaatiin abiyyiin waan kijibaa waa takkallee humnaan qabu tun beetee waan ifi jajjabeessu jechuudha. Qaama biraa ammoo beetee akka Suudiidhaatii fi Masriidhaatiif ammoo Itoophiyaa qofaa miti United Arab Emiratesitu isanii dantaa keessan tokko jirti. Itoophiyaan humnatti na weerartuun qabdu nama narra jabaatu naannoo kana dhufee kanaafuu Masrii fi Suudiin daddafaati beetee meeshaa naa fidaadhaa so haasoo akkasiitis ni fakkaatti jechuudha. Talaas biraa kun gara Somaaliyaa hoggaa dheenegaa taatee Somaaliyaa kana keessatti haasoo godhe kaleessa pirezidaantiin Somaaliyaadha Hassan Sheikh Mahmud haasoo dheeraa godhe haasoon isaa dhimma beetee Somaliland irratti haasoo godhe haa taatu ammoo Somalilandiin qaama Somaaliyaadhaati buqqa'uu hin qabdu beekamtiin Somalilandiidhaaf kennamte birmadummaa kiyyaa walabummaa kiyyaa sarduudha gudeeduudha akkana yaani ibsachuun beetee waa rakkinan qabdu jechuudha. Ammoo gaa mootummaa Somaaliidhaa gorsuun natti hin ta'in malee wanni inni irratti xiyyeeffate ilmaatu pirezidaantii Falasxiinii ama Palestaayinii odoo jennee irra gaarii jechuun haasoon isaa haasoo beetee pirezidaantii Somaaliyaa odoo hin ta'in abukaatoo amma pirezidaantii Somaaliyaa pirezidaantii Falastiin fi akkanumatti illee beetee chairmana Arab Liigii ta'e haasoo jechuudha. Guutumatti beetee Araba bikka bu'ee Falastiin bikka bu'ee akkanumatti illee pirezidaantii beetee biyyoota muslimaa so pirezidaantii sadii ta'e haasoo jechuudha. Hassan Sheikh Mahmud pirezidaantii Falastiin pirezidaantii biyyoota Arabaa 22 akkanumatti illee akkanumatti illee pirezidaantii biyyoota muslimaa organizaationa san kana miseensota 55 qabu kana bikka bu'ee dubbatee hedduudha mootummaa Israa'el balaaleffate. So guutumattuu haasoon isaa haasoo dhaadannoodhaatii fi balaaleffannoo Israa'el gaa kun konsekwensi qabaa jechuudha. Wanni beekuu qabnu maybe imala Iraan booda yoo dubbiin Iraan gara lolaa seena rabbi isa baase yoo ammoo imalli beetee Iraan lolli isaanii kan deemne taate atiin Israa'el deebisaa kan nuun isii shakkii takka malee. Somalilandiin beetee duma hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala kaayee irra faasanii Somalilandii yaaddoo keessaa baatee jirti. Haasoonni beetee Abdurrahman Irroon godhe nuti nama tokkollee hin weerarruudha. Nuti nama tokkotti illee hin durruudha.
nama ammoo dantaa keenya dura dhaabbatu nama nutti gifu beetee mirga keenya sarbuudhaaf dhufu mana dheenaafidha. Ifirraa faccifnaa miti. Haasonni ammaan dura Abdurrahmaan Irroon godhuu ture keessa ifirraa dhokkinaadha. Amma ammoo mana dheenaafidha. So I think mootummaan Israa'el Hassan Sheikh Mahmud beetee ilaamaa keessa seenee jira. It's not only Hassan Sheikh Mahmud qofa osoo hin taane guutumattuu lola ajaa'ibaa gaggeessaa jiran Ameerikaa keessattis. Keeniyaa keessaas uummanni beetee qabeenya Somaalee saamuudhaaf hedduudha kajeellaan jirti. Naannoo Ameerikaa keessatti ammoo beetee loluma irraan labsame jechuu dandeessa. Black Hawk Downii qofaatu raafe malee lolli beetee 94 naannoo Somaaliyaa keessatti teessani Arab Misoottaa keessatti deemaa jira. Hawaasa kamii oluu Ameerikaan isaarratti xiyyeeffattee qabee beetee namoota mootummaa keessa jiranuu maqaa diraagaatiin maqaa maallaqa beetee miicuudhaatiin money laundering fi yakkoota adda addaadhaatiin tarkaanfii jajjabaa irratti fuudhaa jirti. Ilhaan Umarillee taraa duraatiif beetee waan ifiifuu jaarsisiitu hidhaa jiruuf isinuu koree beetee foreign affairs keessaa illee isii baasanii jirani. Isinuu muddamtee jirti. I don't think kana booda deebitee waan sarfuu godhuu dandeessu natti fakkaatu. Iraan dura ilaaniitu beetee tarkaanfiin irratti fudhatamee jira. So Ilhaan Umar Gaasilaa arraa amata dabree I think amata dabre 2024-2025 even 24 wani udayte na fakata naannoo Somaaliyaa dhayteetu hamma Ameerikaan jirtu Somaliland beekamtiin arkattu akka waan beetee pirezidaantii Ameerikaadhaa taatee wabii amma beetee waastinaa gaarantii kannoo turteef Somaaliyaa gadiitiif haasoo saniinillee hedduu warri Tiraampiidhaa isii qeeqanii paawarii siisan hundinuu diminishin godhee jira. Taraa tariinumaatu waa'ee Somaliland irrattillee haasoo jajjabaa akkasii warraan agarre. Inumaa yaada kannachuusiitu Waaqayyo haa beeku jechuudha. Qabxiin biraa gaatota ta'e torbaan kanaa keessa gaata haasoon isaa kallattiin Somalilandii wajji miti Israa'el wajjin Somaalee wal lolaa jirti. Tana hagan wajjannee biraa hunnu gaa Netanyahu fi Hassan Sheikh Mahmud eenyutu moota gaa ni agarraa jechuudha. Inumaatu Isaayyaas Afwerqii hojii isaas fuudhanii kootuun isaa inni malaa jechuudha. Wussi dubbii jajjabdu isaa fateen tana hagan haa jennuuni qabxiin biraa gaa waa'ee torbaan kana keessatti ammoo beetee yeroo torbaanuma kana keessatti guyyaa I don't know 48 hours or more or less United Arab Emirates wajjin hariiroo qaban muranii jiran. So Somaaleen beetee akka saree maraatteetti bakkuma hundaa'u cicciniinu jira Hassan Sheikh Mahmud. United Arab Emirates wajjin Isaayyaas Afwerqiidhaatiif amma Hassan Sheikh Mahmud yoo haasoo isaanii keessa ilaalle Isaayyaas Afwerqiidhaa ni eeggate jechuudha. Maqaan tuune maqaa United Arab Emirates hin kaafne ammoo biyyoonni tokko naannoo asitti jeequmsa uumuudhaaf yaalii godhaa jiranidha. Gaafa dippiloomaasiidha always naamusa dippiloomaasii dadoomaa eeggachuun dirqama taata. Eega beektee hoogganaa biyya tokkoo taate. Hoogganaa miti dippiloomaatii odoo taate dedeessii biyya takka hoggaa taate waan dadaa haasawta jechuudha. Afaan tolteeti. Afaan toluu san keessa qadiyyaa ta'e haajaa ta'e dhimma kee ibsatta malee akka nama beektee qeenxee tokkotti waan feete beektee waan afaan irratti dhufe hundaa'uun dubbattu jechuudha. Mootummaan soga Hassan Sheikh Mahmud haasawni inni beektee waa'ee Israel godhes waan just xiqqoo gara dippiloomaasiidhaatiin bilchina hin garsiifne halammadaa waan irratti illee labsii godhee United Arab Emirates irratti hariiroo keenya murreedha. Hariiroo dippiloomaasii muruu qofa odoo hin taane bara Siraayoon Somalilandii bulchuu I think
Hassan Sheikh Khamanduraatoko wajji bulchan United Emirates waliigaltee godhaniitoo barbaraan akka DP World itti fayyadamu hayyamanii fi turani. Amma immoo amma booda mootummaan United Arab Emirates DP World barbaraa kontraata wajji qabnu خافنا جرا دفتني تفيدمو هندن ديسانين وبيتي فورم مينستيري ما قندر لها جالا سومالي لا دوبتي تشوخي غافين جوتو سوماليلاند دي بربيتاتي قوان قباني هيدا غافين تاني ويا سدي دورة طيارة تقولين بيتي سوماليا أيام خيني عملين أفوندن دهو جانين لبساني لبسوي إساني سن ويا تكمل وبودا فورم مينستر إسرائيل طيارة فيتين بيتي دفانية شوي أرجيس هتو بينجن إيجني قالي بيتي برمدومان سوماليا دا خبجمو قبتي جاني راسواني يونايتد عرب إميريتس بربرا راهمنا دقني باسو دنداني شوي مالك بيتي بليون دياتو اتبافتي بورتي جبوتي رغود دانا بربرا خيسا جارتي مالك لافا امتا ميقاف إيران لفاتي خانا بيتي وليغالتين سيوجي قبنو اما هاريرو ديبلوماسي مريد جرا بربرا رابهي اكم قدني باساني يچوي وان بيتي هركساني انجرتي عادتا جري يچوي كوليس وان نمانغل خبرا ولي برانا بخفتشي ساخيسا فورم مينستري اماسي افيرا غودي چوي افيرا اني غودي خوتوتي سعودي دان اكوما يمن ديتي دوتتي موتوما سوماليلاند خوتاتي نودوا يعني هي مسني خنينيتي تركان في سعودي رفضتشو قبدي يعني تأفيرني يجري وني سالين قالين سعودي يومي أسي أبري يهودا خلافتي يجري خلافو أدو بيتي توبيان بكمتي خنيتي في إسرائيل قيسة جراتشو باتي أما أمريكان دوبا جراتشو باتي ما بيوني عرباتي في وني سومالين ما مقالة لو تخون هندينو ديبان رت أمور سلان ودن دارا مو ون إسرائيل وان إفايتوه إفاقالا أرى سوماليلاندي بكمتي خنوق وفامتي وردي واحد دولة فراتي تقوب يفتاق أباني يتوه يا سوماليلاندي خيستي ور إسرائيل أتشي فني أون I think سعودين وان حاسو كان وان قرطو جاتولتي فكاتو maybe drone fa khanu finni mala chukiyoni daf sanu godu shirabbi abeho tara sagar wan birahun gara iran to gwa dufnaga iran fi waridiha hariro jabdu qaban torbe amma lamaf ummanni fi jalali turanjirenya nuqale chudan belawne chudan dandirati behe duraga lagana wari labse warasu dukanan qabani مالني percentage ديدم صدام كفو ساتف غباني هريرا بهان يغاس غومني سيتي دامه ولي سبب لتيتو غا هوكر غودتاتي نمدو ليلو بولت دافه غا خون الماتو غرا بيتي موتوما ايران بيتي فونقوتشتي اما وراكسا كقيرو قريدا موتوما تو ايران دندمتو جاني غا ابدي غودا قباچا تراني abdi sai sumwan almost fashale fakata etoi hiri sarama qabana hirira lumatu motuma de garudatu ga umani gabbe hirira bahari jirani echo umatatu iyata jira motuma de garus lokofsa warra behe sani olin hirira bahajira ga mali ma rakon irani fi إسرائيل جدو جرتو مالي ركون إيراني في أمريكا جدو جرتو مالي يتنيغا غافتشون كيساني مالا ركون بيتي إيراني في إسرائيل جدو جرتو بروجكتي إسرائيل قدو ناسا أمو راف بيتي براهم دينو بيتي
amrii sitti bulaa jiran asbaanillee dubbachuu baatan kallattiidhaanuu embaasii wal jijjiiratanii beekamtii kannanii fi waliin jiran biyyi arabaa taan ammoo beeytee oduu kallattiidhaan wal jijjiiran namni beeytee amrii isaanitti hin bulle akka malee ammaas humna horatee kallattiidhaanuu teelaafiif dhowuu danda'e Iraan so humna guddoon akkasii bahaa jiddugalaa keessa jiraachuun jiddugala bahaa keessa jiraachuun hegemonii isiin uumuu feetuuf waan gufuu ta'uuf sogaayoon Iraan beetee as keessaa Iraan akkuma Iraaq godhe hulii namni biraa namni dura dhaabbatu hin jiru Israa'el guddittii sanillee uummachuun hin danda'an projektii Israa'el. Projektiin Ameerikaadhaa tokko Israa'el deeggaruudha. Lammaffaa ififuu beeytee Biriitishii fi Ameerikaan gaazni irra Iraan qabdu kuni beeytee British petroleemiitu baase eegasiis Ameerikalleen hedduu irraa daddalachuu turte dhukkubni warra dhihaa ka Israa'el projektii lama tokko hegemonii gaafa wanni irratti midilistiitti uummachuudhaatii fi karaa ammas dimension amantiidhaatiin fudhanneesi yoo Iraan cabsinee beetee mootummaa guddoo Israa'el san jaarre beetee Nabiyyullah Isaa illee ni dhufaadha amma Dajjaalis dhufaa gaafsan addunyaa guutuu nuti bulchaadha. So projektii dimensiona beetee teolojiidha amma beetee gasiisuma jira jechuudha. Tanaas agar waan biraa hunnu gaazni kun gaafa bahee waligala wanni isaanii kannan dhibbarraa 16 ammoo ummanni Iraan gammachuutti hin qabu kanarraa mootummaa san dura turte ta Iraan waan laaftuu taateef waligaltee isaan dhibbarraa 16 mallatteessanii harka dhibbarraa 84 gaa faayidaa British Petroleemiitu fudhachuu ture. Waan kanarraa waan qirii qabaniif 1953 taraa duraatii fi mootummaa beektee lafee duudaa qabdu ta uummataa dhaabbachuu dandeessu karaa dimokiraasiidhaatiin filatan gaa mootummaan uummataan filatamte sanillee harka dhibbarraa 16 haqaa miti 50 nu godhaa jaaniin jechuudha. 50 san diidaniiti fanqolcha Ameerikaa fi British Iraan irra gaggeessanii mootummaa dimokiraasiidhaan filatamte 1953 huffisan. Sabooda gaa namicha Shah jaaniin fidanii jechuudha mootii. Egaa 1953 irraa haga 1979 dha almost amata 26 irraa ajaa'ibaa godhanii jechuudha. Ilmaatu gaa biitummaanuu Hollywood jechuun dandeessan Hollywoodii Middle East turte Teheraan warri irra kana hijaaba qabu hundinuu gaafa beetee shaabolchu sani dabbasaan isaanii mudhii gubbaa jira jechuudha. Qumxaa uffatteeti dubartiin isaanii almost akka warra beetee westiitiin garaagarummaan qabani gaa haala saniin warri middle classii kun akka malee baxraanee biite immoo hiyyoomte. Ummanni Iraan gaa beetee Shah kanarraa nugusa mootii isaanii kanarraa abdii kutatanii fincilan. Fincila isaanii kanarratti gaa Ayatollah Khomeiniin 1979 abbaatti tahee Islamic Revolutionii godhuudhaan biyya san seene akkasitti gaa referendama godhanii gaa waggaa mootummaan Shah san kufte akkam feetanii waggaa jaanii wanni nu feenu tokkoffaa sirna beetee mootiin buluudhaa saniin barbaannu jaaniin. Hayyee lammaffaa qabeenya keenya gaazara keenya irratti abbaa ta'uu feenaadha. Sadaffaa qumxaa uffachuu feenu hijaaba hidhachuu barbaannaadha. Magaa beetee vaaluu islaamummaatiin buluu qabna. Gaa akkasitti harka dhibbarraa 98 ummanni Iraan sirna irratti bulaa jirtu kana ummataaf filatee jechuudha. Legitimacy isaanii beetee ummataatu karaa kana filate. Gaa 1979 kun amma gaa taraa duraatiif gaazni harka isaanii deebi'ee dhibbarraa dhibbatti fayyadamuuf deeman gaa British Petroleemii fi kan Ameerikaan qabdullee biyyaalessanii jechuudha. Amma nationalize godhanii qabeenya biyyaa hoggaa tahee warri kanarraa aare immoo
mootummaa tana irra diiwaan beektii uummanni waliin jiruuf karaan gabaabaan dhufaniin Iraaqiin dhufanii jechuudha. So uummanni kun referendama godhatee sirna isaa ijaarratee gara beektee biyya fi guddisuudhaatti hoggaa karoorfatan hin hayyamneef Saddam Hussein hidhachiisanii itti bobbaasan 1979dha revolutionii ta'e akka jechuu bara akka nama 2018 Oromoon beektee sirna ofii ijaarrachuudhaaf gara masaraa seentee silaa beektee ammoo lolatti banan jechuudha. Akka beektee mootummaan Oromiyaadhaa san mootummaan Oromoodhaa san galman geenye ibannoo gaa kontekstiin adda addaallee ta'u jechuudha. So jijjiiramni san jijjiiramu akka keenyaa ka 2018ti. Jijjiiramni 1979dha kan Iraanii jijjiirama uummataan dhufe. So amat tokko doo beektee isaanuu qubatanii gara misoomaan seeniin Iraaq lolatti bante. Gaa Arabni hundinuu biyyi Awurooppaa hundinuu Saddam Hussein gaa meeshaa gurguddoo hundaa'uu namni akka isaa hidhatee hin jiru jechuudha. Yoo xayyaara feete miiraaj qabaa, miig qabaa, meeshaan addunyaa hundinuu isa hojii jirti. Booda gaa amata 8 booda kophaa isii haga silaa maallaqa hafeef sanillee waan biyyaan jaarattu lola amata 8 san keessatti Iraan wanni taate. Eega lolli kun gaa 1988 irraa dhaabbate booda Saddam Hussein gaa 91 fiifuu bakka biraa seeneeti meeshaa isaa kannan san hundaa'u irraa deebifatanii jechuudha. Meeshaa beektee Iraan hin dheeyyaaniin eega inni lola dhaabe akkoo waliigaltee Piriitooriyaa sanii jechuudha. Waliigaltee Piriitooriyaa booda bari warra duraan hidhachiisisan haaretti lolatti bane jechuudha biyyinis faannoo. Almost akkoo faannoo gooteen Ameerikaan hidhachiifteetti itti bobbaaftee waggaa inni beektee waliigaltee Piriitooriyaadhaa walii mallatteessee Iraan wajjin beektee haalli dogoggorsiisanii Kuwait seenee Kuwait irraa bahee jechuudhaan meeshaa isaa san hundaa achirratti waraanna ijaarrate Riippablikaan Gaardii. Eega gaafa sangaa lolatti bana 91 irraa sankshina jala kufee biyyi beektee akka malee guddatte san akka irraa kana taate jechuudha. 2003 boodarra isaa ufannisan. Boodarratti inni nu addunyaa kanarraa galee Iraan gaappii harkatte san keessatti ilaa 2009tti teknooloojii adda addaa uummattee misaayilaan if dandeessee walumaa galaa meeshumaa alarraa bitachuu dhiifteeti indigenous teknooloojii fi uummachuudhaan of cimsite. Sogaa Iraan irraa mootummaan Ameerikaadhaa fi Israa'el Iraan dhowuu ni dandahanii yoo hamma jennu taate dhowuu ni dandahanii. Ammoo isinis isaan kan akka ajaa'iba dhowuu dandeessi beekuu qabanidha. Akka jechuun akka nama si habalee atis habalatti gadhiifte yoo habalamuudhaaf qophii tahan Iraanitti beektee aggaamachuu danda'an. Sanii ala ammoo Iraan akka Liibiyaadhaa akka Yaman akka Iraaq sanii miti jechuudha. Ibidda qophootee jirti. Lola guyyaa 12 sanirraa waan guddoo baratte. Yeroo ammaa tana keessatti jireenya qaaleensaaf kan uummanni hiriira bahee hiriira bahuu san keessatti harki Mossad ni jira harki Israa'el ni jira jechuudhaan hamatama. Meeshaa beektee intarneetii saatalaayitiidhaatiin walitti hidhaadha. Ameerikaan qabdu san gara san meeshaa lafa jala naquudhaan boodarra viidiyoodhaan arguu ni dandeessanii sanii fayyadamanii gaa koordineetii yookaan mootummaan intarneetii cufte saatalaayit intarneetii isaaniif kennamen gara Ameerikaa irraa gaa sanii fayyadamanii koordineet godhanii deemanii haa taatu ammoo sanillee gaa teknooloojiitti jaam gootu harkattee jirti. Kunis hedduu sapiraayiz isaan godhe. Amma Venezuela irratti sistema san jaam godhuu hin dandeenye. Ukraine irratti illee jaam godhuu hin danda'amne. Iraan ammoo ofirraa jaam gootee jirti.
Gaameshaa tana namni dandeettiitti qabu addunyaa tana gubbarraa Chaayinaadha. Chaayinaati immoo Iraan mataa ifiitiif uummatteen gaafiif dandeesse siistama san jaam godhanii qindoomina beetee qaama hiriira bahuu kana cufanii san gubbaadhaan ammaas mana seenanii meeshaa san guuran warra saatalaayit intarneetii diisha beetee baxxee kana mana gubbaa fannifatee hunda isaaniitu hidha guuranii alaa seeru jirullee koontinera meeqa qabanii warra waan kana qindeessu hundaa'u signaala kana jala deemuudhaan namoota harkatanii qabanii jiranii nama qaban sanillee toochar godhuudhaan namni sanillee ganii himee jechuudha. Caasaa guututti waan kana sossootu himee jira. So wanni Israa'el abdattee isiin hokkara Iraan keessa kaaftee Ameerikaan gubbarraan dhuftee akka dubbii tana xumurtu. Iraan ammoo wanni isiin gootee waan gabbahee hiriira bahuu jiru kana xumurtee jirti. Almost haga xiqqaadhaatu hafee irra guddaa caasaa isaaniitiif hooggansa isaanii to'attee harkaa qabdi. Hanqi hafee kunoo gabbahuu ni danda'e waaf dandeesse. Tiraampiin eega beetee Iraan irraa dandamatte booda siin dhawaa jechuun jiraanii jechuudha. Amma siin dhawaan isaatu irra guddaa psychological warfare fakkaata. Maaliif hoggaanne warra beetee ummata abdii kutatee kalee hiriira beesan qabee amma Iraan laaleessitee mana galchan kana gabbaa jechuun hiriira guddicha yaamaa jira jechuudha. Akka August akka Oromoo yaamtee sanii yaamuu jira. Gabbaa waajjira qabaddaa Ibaarree godhaddaa isan cinaan jira. Ummanni Iraan beetee haasoo Tiraampiidhaatiin inspire ta'anii daandii irratti ni deebi'amu deebanii waan arkuuf teenyu haa ta'u ammoo warra waan kanatti hirmaate hundarrattu nama hedduu qaqqabdee namoota san hundaa'u beetee firdii du'aadhaatu itti irratti dabarsite gaafii jirtu amma Iraan guututti waan kana fashalsiiftee jirti ammaan dura beetee dhugaadhaa dhowte waan kana laamsheessite ammoo hokkarri hiriirri wanni beetee alarraa orgaanaas ta'e ja'amaa jiru kun deebi'ee rivaayivilii ta'a jiru arkuuf ta'e. Lammaffaa yoo beetee uummanni caasaa beetee hokkara kana qopheessite Iraan to'attee kan jirtu taate hanqi hafe kunoo Ameerikaan dhuftee lubbuutti deebisuu dandeessi boombii beetee hartee hamilee kannitee fi akka uummanni daandiirra boodii gooti. Hayyee yoo akkasiin godhattee Ameerikaan beetee qubaala kana katabatu taate beeziin isiidhaa qaxarirraa qabdu fi naannoo san qabdu hundaa'u dhukki irraa hafti Iraanii Teelaaviivis waan ammaan dura taateerra ta'amma ta'uu deemtudha guddoo. Waliigalatti Iraan biyya beetee oopshinii Israa'eelii fi USA'dhaaf Iraan jilbiibbachiisuudhaaf ammatti oopshina hedduu gaggaarii isaan fayyadullee waan qabaniif fakkaattu waliigala yoo loluma addunyaa sadaffaadhaa kaasuu taate malee takka ammoo yoo niikuleera darbachuu taate malee oopshinni jiru is gonna be ugly one waliigala mee nutis akka miidiyaatti hordofne isanii gabaafna nu walii turuu keessan fuuffaadhaa irra tureensaa umrii sanaa tursiisu haga qophii kana fakkaatu walii dachaa nutti nagaa waaqa keessan tura thank you.